Jira jittu kakaliwan matiwan channel Ibra Inspire. Barri harai ni dhufe miti. Akkuma beekamu barri harai ni yeroo dhufu hunda dura kan godhuu qabnu karoora baafachuudha. Bara dabre karoora baafattee turte. Karoora baafatte san hangam takka milkeessite. Rakkoon akka karoorri kee milkoo'innis godhan maali? Sirriitti addaan baafatte. Karoora jechuun meeshaa guddaa hojii keenya sadarkaa fi yeroodhaan ramannee ittiin hojjennuudha. Namoonni hedduu waggaa haaraa kan eegalan karoora baafachuudhaani. Fakkeenyaaf waggaa kanatti maallaqan argadhurraa qarshii hangana nin qusadha. Bara kanatti barumsa nin eegala. Bara kanatti hojii dhuunfaa haaraan jalqaba yookaan bara haaraa kanatti gara biyyattiyyaan deebi'aa jennee karoora dhuunfaa keenyaa karoorfachuu dandeenya. Duuba karoora kana amatu waggaan dhume yeroo waggaan biraa dhufe ni baafanna. Meeqa keenyattu karoorri isaa guututti milkaa'aaf meeqa keenyattu xiqqoo malee karoora baafachuu isaatu dagata. Yeroo hedduu karoora karoorsinee karoora san galmaan gahuu dhabuun jireenya keenya keessatti dhiibbaa uumuu danda'a. Kanaaf egaa har'a karoora baafannu galmaan gahuuf kan nu gargaaran qabxiilee 10 kan hin qabadhee dhufeef. Duraan dursee baga bara haaraan isin ga'e jecha hanga dhumatti nafaana tura. Kanneen haaraa taatan subscribe godha. Maatiiwwan chaanalichaa akkuma yeroo kaanitti like godhuudhaan naa jalqabnu. Kanneen fuudhuu hawwan garuu erga fuudhan booda akkamitti akka bulchan hin beekne. Kanneen maallaqa argachuuf hawwan garuu osoo maallaqa argatanii waan ittiin hojjetan hin karoorfatin. Biyya alaa deemuuf kanneen barbaadan garuu gaafa deeqan maal akka godhan as ta'anii kanneen hin karoorfatin. Barumsa barachuu malee kanneen xumuruuf hin yaadne. Xumuranii immoo maal akka hojjetan kanneen hin beekne. Qabeenya argachuu malee akkamitti akka qabatan beekumsaa fi qophiis kanneen hin qabne. Aangoo qabachuuf baluluu malee akkamitti akka bulchan kanneen karoora fi hubannoo hin qabne. Saree konkolaataa ariitu jaamanii yaamaman. Namicha tokkotu saree akka malee iyyu tokko qaba ture. Sarichi kun guyyarraa karaarratti ba'ee konkolaattota karaarra dabran hunda iyyee qabuuf jala fiiga. Namichi ollaa isaa jiru tokko abbaa sarichaa kana guyyaa tokko gaafate. Maali sareen gowwaan akkanaa konkolaataa akkatti bararu kana qabuuf guyyuu iyyaa oola? Haa jennuuti konkolaataa tokkollee dhaqqabee qabeeni beekaa jee gaafate. Abbaan sarichaatis deebisee ani immoo kan ajaa'ibu isaa miti. Akkuma ta'e hedduu milkaa'ee fi osoo konkolaataa kana guyyaa tokko qabe maal akka godhuu fi kan jedhuutu na ajaa'ibsiisaa jira jeen. Namni hedduunis konkolaataa argachuuf hawwuu malee garam akka oofalillee sirriitti itti hin qophaawan. Karoora fi hawwii wanni adda baasu waan sadeen kana. Tokkoffaa daandii gara waan barbaaddu san si geessu sirriitti hubattee gaafa addaan baafatte. Lammaffaa gaddaa fi gammachuu daandii san irratti si qunnamuuf walqixa gaafa itti qophooyte fi sadaffaa kaayyoo keetirra gaafa geesse kaayyoo keessan irra turtee akkamitti akka itti fayyadamtu mala addaa ammumarraa qabaachuudha. Eessa fi akkamitti akka deemtu fi gaafa geessee maal akka gootu beektu malee dhiiran lafaa kaatetuma hin deemtu bar. Hayyoonni akka jaanitti jireenya keessatti parsantiin 10 argachuurra parsantiin 90 immoo waan argatte san qabachuudhaan guutamaa jaan. Maallaqni lootarii injifachuudhaan ni argama. Lafarraa illee argachuu ni dandeessa. Maatirraa dhaalinsa yookaan saamtee kuufachuu ni dandeessa. Maallaqa san qabachuu fi karooraan itti fayyadamuun immoo kennaadhaan dhaalinsaan hannaa fi lootariidhaanis hin argamu. Waan hin argatin dhiisiti. Waan argattee harkaa qabdu maaliin akka hojjettu akkamitti akka itti fayyadamtu eessa akka kaayyattu yoo hin karoorfanne waan san duraanuu dhabuuf argatte jechuudha. Akkuma dura irratti kaase karoora jechuun meeshaa guddaa hojii keenya sadarkaa fi yeroodhaan ramannee ittiin hojjennudha. Waggaa haaraa kanaaf karoorfachuu fi karoora keenya hojiitti hiikuudhaaf kan nu gargaaran qabxiilee 10 kana sirriitti waliin haa ilaallu. Tokkoffaa waan guddaadhaaf xixiqqeessi itti yaadi. Namoonni hedduun waggaa haaraa yeroo karoorfatan dogongorri isaan jalqaba irratti dogongoran hanga alanfachuu danda'anii ol afaan kaayyachuudha. Namni hanga afaan fuudhu ol afaan kaayyate alanfachuun itti ulfaata. Kana jechuun namoonni akkasii kun kan karoorfatan dhuma bu'aa isaan irratti malee dhuma sanirraa adeemsa akkamiin akka gahan tokko tokkoon addaan baasanii hin karoorfatan. Kanaafuu waan guddarra ga'uuf jalqaba tokko karaa ittiin bakka guddaa san geenyu irratti karoorfachuun dirqama. Lammaffaa waan tokko qofa filadhu. Karoora yeroo baafannu waan hedduu bakka takkatti hojjechuuf karoorfachuu hin qabnu. Sababni isaatis hojiitti hiikuun nutti ulfaata waan ta'eef xiyyeeffannoo keenya waan tokkicha san irratti gaafa goone humna keenya guutuu fi yeroo keenya kenninee fi waan tokkicha filanne san galmaan ga'uuf cichuutu nurraa eegama. Gaafa san galmaan geenye immoo gara waan biratti dabarra. Kana jechuun garuu waggaa keessatti karoora tokko qofa karoorfachuu qabna jechuu miti. Yeroo tokkotti isa karoorfanne san galmaan geenye isa itti aanutti dabruu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf waggaatti waa 3 milkeessuuf yoo karoorfanne waggaa ji'a 4 bakka 3tti addaan fuunee qulqullinaan
karoora keenya milkeessuu ni dandeenya. Sadaffaa rakkoon akkasii mudachuu dandeessu tilmaami. Karoora yeroo karoorfannu wantoota akka hin milkooyneef nu mudachuu danda'anis tilmaamuun barbaachisaadha. Rakkoon tun akkuma tilmaamnetti yoo nu mudatte immoo akkaataa ittiin keessaa baanus ammumarraa karoora keenya waliin kaayuutu nurraa eegama. Yoo akkas goone yeroo karoora keenya milkeessuuf fiinu yoo rakkoon nu mudatte illee salphatti keessaa baanee karoora keenya galmaan gahuu dandeenya jechuudha. Afraffaa yeroo murree murteessinee lafa kaayyachuudha. Waggaa haaree waan jaame qofaaf dirqama waggaa haaree qofatti karoora keenya lafa kaayyachuu hin qabnu. Waggaan haareen tokko jee yeroo jalqaberraa karoora keenyatti seenuun dirqamaa miti. Yeroo mijaanuuf qabduu fi dandeettii itti qabnu addaan baafannee guyyaa itti qabachuun murteessaadha. Yeroo tokko tokko guyyaa itti qabachuu baannullee yeroo qaama fi sammuun keenya itti qophaawaa ta'etti eegaluunis jiraachuu mala. Shanaffaan kufiinsa tilmaama keessa galchuudha. Wanni karoorfanne sababa adda addaatiin nuuf milkaa'uu dhabuutu mala. Yoo akkas ta'ellee of komachuu hin qabnu. Wanni guddaan karoora keenya milkeessuuf karaa nuti deemnuutu ilaalamuu qaba. Kanaafuu galma isa dhumaa qofa osoo hin taane galmicha bira ga'uuf waan nuti goone tilmaama keessa haa galchinu. Sababa karoorri keenya ittiin milkaa'uu dhabeef adda baafnee fuulduraaf irraa barachuu qabna. Jaaffaan mataa keenya jajjabeessuuf haa karoorfannu. Of jajjabeessuun karoorri keenya akka milkaa'u godhuuf tattaaffii nuti goonu keessatti kaka'umsa fi hamilee uumuudhaan hanga dhuma milkaa'ina keenyatti deemuudhaaf nu gargaara. Kanaafuu karoora milkaa'ina keenya guddaa san biraan nu ga'u milkeessuu keessatti karoora xixiqqaa milkeessineef mataa keenya badhaasaa deemuun barbaachisaadha. Torbaffaan karoora keenya namatti himi. Karoora keenya namoota muraasa fi hedduu nutti dhiyaatanitti himuu qabna. Sababni isaa karoora keenya milkeessuuf jabaachuu cinatti waan namaan jette san guutuuf jecha jabaattee hojjetta. Faayidaan biraa immoo namoonni ati itti himte kun fedhii kee waan beekaniif waan ati hojjettu irratti hanga dandeettii isaanii si gargaaruu danda'an. Saddeettaffaan karoora kee kan lakkaa'amu godhe. Karoora duudaa hin karoorfatin. Fakkeenyaaf bara haaree kanatti maallaqa nin qosadhaa fi ulfaatina qaama kiyyaanin hir'isaa jechuun karoora lakkaa'amuu miti. Kanaafuu karoora akkanaa baafachuurra karoora lakkoofsaan lakkaa'amu osoo baafannee gaariidha. Fakkeenyaaf bara haareetti qarshii 100 qusadhee oliin kaayyadha. Yookaan bara haareetti kiiloo 10 nin hir'isa. Karoorri akkanaa kun akka jabaannee milkeessinuufis dhiibbaa nurratti godha. Saglaffaan amma karoora kee irra deddeebii gamaggami. Hanguma waggaan achi dheerataa deemuun namoonni xiyyeeffannoo isaanii dhaban. Karoorri isaanii galma gahuu dhabuun immoo abdii kutachiisaa dhufa. Dhumarratti waan jalqaba waggaarratti karoorfatan san guutumaan guututti irraanfatan. Kuni akka nu mudanne garaagarummaa yeroo muraasatiin karoora keenya irra deebinee ilaaluu fi amma of yaadachiisuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf torbaan tokko yookaan lamatti yeroo takka hangam takka akka deemnee fi rakkoon akkamii akka nu mudachaa jirtu laalaa akka deemnutu gorfama. Kurnaffaan guyyaa dhufee dabru hundatti fayyadami. Tokko tokko guyyaa hundaa waan karoora keenya wal qabatu yoo xiqqaate waan tokko dalaguu qabna. Guyyarraa waan xixiqqoo dalaguun kun karoora keenya guddaa san bira ga'uuf faayidaa guddaa nuuf qaba. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire karoorri isin bara kanatti baafattan akka yeroo gabaabdutti isiniif milkaa'u isiniif hawwa. Viidiyoon kun akka namoota hedduu dhaqqabuuf laayikii godhaa. Yeroo keessan qaalii aarsaa gootanii hanga dhumatti na hordofuu keessaniif galanni keessan jecha kiyyaa oole. Akkuma bara moofaa keessa waliin turre bara haareetti immoo waan hedduu fooyyessee isiniif dhufeetiin jira. Ammallee irra deebi'ee waggaa haaree baga geessan. Viidiyoo har'aatii fi waggaa haarees asirratti xumurre. Viidiyoo haaraa yaada haaraa fi bara haaraan hanga walitti deebinutti nagayaan naaf tura isiniin jaaladha.